Maqabbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen. Kabajamtoota maatii waaqayyoo nageenyi waaqayyoo bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu jechaa guyyaa har'aa OCM'dhaan sagantaa addaa ayyaana qulqulluu Mikaa'el sababeeffannee sagantaa qopheeffannee qabna. Sagantaa keenya faana ta'an affeerraa keenyadha. Barsiisaa Diyaaqoon Balay Olaanii keessummaa keenya taataniitoo as studio keenyatti waan argamtaniif dursinee guddaa isin galateeffannaa. Egaa dursee maqaa keessan ibsee jira. Akka walii galaatti egaa har'a ayyaana qulqulluu Mikaa'elaa sababeeffachuudhaan waliin maaliif daawwattoota keenyaaf waa'ee ergamootaa ilaalchisee sagantaan dhiyeessine yaada jedhu walii kaasneetu gaasa studio kanatti kan argamne. Egaa hordoftoota qophii keenya Diyaaqoon Balay Olaanii jechuun United States of America kutaa biyyaa Minnesotaatti kan tajaajilaa jiranidha. Jechuunis achitti manni kiristaanaa afaan Oromootiin tajaajila guutuu laatu kan qulqulluu Phexrosii fi Phaawulosiin moggaafame keessatti sirna galatoo irratti nu tajaajilu faarfannoodhaan kan tajaajilan akkasumas immoo barsiisuu gurmeessuudhaan kan tajaajilaa turanii fi jiranidha. Amma akka carraa ta'e gara biyya Itoophiyaa kanatti yemmuu dhufan mee waa'ee tajaajilaa kanas ni mari'anna akkasumas ammoo ayyaana qulqulluu Mikaa'elaa kanas sababeeffachuudhaan walumaan kabajaatoo daawwattoota keenyaaf dhaamsa dabarsinu yaada jedhuun egaa asitti kan wal agarree duraan dursee baga nagaan dhuftanii. Maqaa Waaqabbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu isaan sada waaqe tokko ameen. Hundumaa dura egaa asitti keessummaa taasistanii waan affeertaniin guddaa galatooma. Itti aansuudhaan hordoftoota amantaa Ortodoksii Tawaahidoo hundumaa bakka jirtanitti baga ayyaana kabajaa hangafa ergamootaa qulqulluu Mikaa'el kan waxabajjii 12 kabajamuun isin ga'e jechuun barbaada. Tole egaa anillee asumaan Diyaaqoon Balay Olaanii waliin ta'uudhaan baga ayyaana qulqulluu Mikaa'elaatiin isin ga'een isiniin jedha. Diyaaqoon Balay Olaanii anaa fi sis baga ayyaana qulqulluu Mikaa'elaatiin nu ga'e. Baga walumaan keenya barsiisa. Meegaa mariin keenyas amma waa'eedhuma ayyaana kanaati akkuma walii galaatti shoorri ergamootaa maalidha? Nama Kiristoos Yesuusiin fayye jedhuuf amanaa hojii fayyinsaa isaatiin mootummaa isaa nan dhaala jedhuuf hojii fayyinsaa kana keessatti shoorri ergamootaa akkamitti hubatama? Kan jedhu irratti otoo mari'annee gaariidha jedhee yaada. Mee isarratti yaada qabnu waluma qixa kaasne jechuudha. Amma eenyuyyuu gaafatu atis yaada yoo qabaatte addaan kuttee addis yoo qabaatte addaan kuttee itti fufne jechuudha. Mee kanarraa jalqabu. Tole egaa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo keessatti kabajaa fi akkasumas immoo araarsummaa fi gargaarsa ergamootaadhaaf manni amantaa keenya iddoo guddaa qabdi. Akka kanaatti kan isheen fudhattu, kan isheen barsiisus akkasii. Kun immoo callisee kan hin taane kitaaba qulqulluu keessatti kakuu haaraa keessattis kakuu moofaa keessattis yeroo garaagaraatti barraa'eeti kan nuti argannu. Kun immoo isaan nuti jennu kana keessaatii egaa guyyaa nuti har'a kabajaa jirru kunis guyyaalee nuti kabaja ergamootaas ta'e oolmaa isaan oolanis itti yaadannu ittiin barannus akkuma kanallee gocha waaqayyo ergamoota irra bulee namootaaf raawwateen kan nuti ergamootaaf kabaja laannee ittiinillee waaqayyoon galateeffannu waan ta'eef guyyumti har'aallee ka'umsa barumsa kana nuu ta'uu danda'a jedhee yaada. Tole. Meegaa gara guyyaa har'aatti dhumarratti ni dhufna yoo goolabnu jechuudha. Akkuma walii galaatti shoorri ergamootaa maalidha hojii fayyinsaa keessatti? Amma fakkeenyaaf maaliidhaan jalqabuu ni dandeenya? Qulqulluun Gabri'eel bu'uura wangeela Luqaas boqonnaa 1:26-38 irratti barreeffameen ilmi namaa akka inni fayyu kan nuuf mirkaneessu gooftaan Yesuus Kiristoos akka foon uffatu dubroon dubrummaadhaan akka isheen deessu garaatti akka ishee hafu mistiraachoo kan hime qulqulluu Gabri'eelidha. Amma gaa laali ilmi namaa fayyuusaa kan mirkaneesseef dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos. Kun waan hin haalamnedha. Waa'ee fayyinsaa yoo yaadnu dhimmi giddugaleessaa yookaan immoo dhimmi underlying goonee jala sararree tokko hubachuu qabnu gooftaan Yesuus Kiristoos foon uffachuu isaati. Mistiraachoo kana kan hime qulqulluu Gabri'eelidha. Akkaataa kanaan shoorri ergamoonni
hojii fayyinsaa gooftaa Yesuus Kiristoos nu raawwatame keessatti isaan agarsiisan ni jira kitaaba qulqulluu irratti kan eerame jechuudha. Kanaaf kanarratti mee isin wanni itti naa hidhatanoo jiraate immoo wal harkaa fuunee toomee haa kaasu. Dhugaadha waanuma isin amma kaastan irraa kaasee egaati ilmi namaa ilmaan Addaam hundumtuu badii namummaa jalqabaa Addaam dogoggoree irraa kaasee waadaa ilma namaatiif ilmaan Addaamiif galame yeroo itti eeggataa ture keessatti qulqulloonni hedduun kan isaan eeggataa turanii garuu qulqulluun Gabri'eelii kan inni qabatee dhiyaate isa isin amma jettan misraachoo foon uffachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kanadha. Egaa namoota hundumaatiif guyyaatti labsiin fayyinaa inni eeggataa turan sun itti himamu ta'eeti kan guyyaan sun ka'umsa ta'e jechuudha. Kanuma qofaallee miti haadha keenya qulqulleetti dubroo Maariyaamittis kan kaadhimaa ishee kan ture Yoosefisitti illee ergaa kana kan hime dhalachuusaa kana kan hime erga dhalataniis immoo erga dhalateetis bakka tikseenni kun itti argamanitti illee deemee waa'ee dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif ta'uudhaaf kan jiru sanatti raawwataa jira waan ta'eef innayina gammadaa magaalaa Daawit keessatti fayyinni isiniif dhalateera fayyisaan isiniif kennameera jedheetu kan hime ergamaa Waaqayyoodha jechuudha. Kanaaf ka'umsa kan ta'u kakuu haaraatiif dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jennee yookaan asirraati ergamoota kan argannu jechuudha. Jalqaba kakuu haaraallee kan nuuf hime isaanidha jechuudha. Dhugaadha. Amma gaammoo gooftaan Yesuus Kiristoos dhalachuu isaa qofa miti ari'atamee jira ammoo Heroodis lubbuu daa'imichaa waan barbaaduuf daa'imichaa fi haadha isaa fuudhitii gara biyya Misraatti godaanii jedhee qajeelfama kan kenneef ergamaa Waaqayyooti. Akka isaan amma immoo warri gurbicha barbaadan ammoo jiranii kanaafuu gara biyya itti ari'amte sanaatti deebii jedhee kan qajeelfama kenneef ergamaa Waaqayyooti. Ari'atamuun isaas immoo fayyinsa keenyaaf dhimma murteessaadha jechuun gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu fayyisee jira yoo jennu nuti miidhaa isarra ga'ee gidirfamuu isarra ga'ee ari'atamuu isarra ga'ee kanan cufni itti tufamee kan inni mana dhabee tulluu ejersaa faarra buleefaa bu'aa ba'ii inni keessa darbe kana hunda kaasuudhaan bara gooftaan Yesuus Kiristoos nu fayyiseera kan jennu chaappaan fayyina keenya gidirfamuu keenyadha. Gidirfamuu keenya kana keessatti amma gaa qulqulluun Gabri'eel shoora inni qabu agarsiisa. Gidirfamuu gooftaa Yesuus Kiristoos dhugoomse jechuu koo otoo hin ta'in gooftaan Yesuus Kiristoos gidirfamee akka nu fayyisu wantoota ta'an keessatti Yoosefiif qajeelfama laateetoo akka gara biyya Misraatti godaanan kan inni dubbachaa ture kana hubachuu ni danda'ama jechuudha. Kunis shoora ergamoonni Waaqayyoo hojii fayyinsaa keessatti qaban nutti agarsiisa jechuudha. Ambiraas itti dabaluu dandeenya. Dhugaadha. Achumaati wanti bira hin dabarre tokkooti jira. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa inni dhalachuu isaa kana dhaga'anii baafa gorraa keessummoonni yeroo dhufan tokko ture. Egaa urjiitti fakkaatee ifaan geggeessee bakka mucaan itti dhalate sana ga'ee kan isaan geessee dhaqatee ergamaa Waaqayyooti. As keessatti egaati tariitii abbootiin gaafa barsiisan inni kun mataan isaa hiika mataa isaa qaba jechuudha. Nuti gara Waaqayyootti gara fayyina keenyaatti geessee nu dhaqata jechuudha ilmaan namaa. Namoonni kun kan isaan barbaadan fayyina isaaniidha, mootii isaaniidha, Waaqayyoonidha. Karaa Heroodis gaafa deeman anallee ittan sagadaati waan ta'eef yeroo deebitan karaa koo goraa jedhee akka inni yaadattu. Kanaaf maal jechuudha ergamoonni Waaqayyoo gara isaan itti nu geessan gara Waaqayyootti jechuudha. Kun ga'ee ergamoonni Waaqayyoo ilma namaatii fi Waaqa biratti qabanillee kan akka inni calaqqisee mul'atu taasisu keessaa isa tokko waan ta'eefan kaasuu barbaada. Baay'ee gaariidha. Qabxii baay'ee murteessaa ta'edha. Mee immoo gara ka'umsa isaatti haa dhufnu. Gaa gooftaan Yesuus Kiristoos yommuu ka'utti jechuudha dubartoonni sunneen kitaaba qulqulluu irratti ibsaman keessattuu wangeela Maatiyuus boqonnaa 24 fi 8 fi 9 irratti bu'uura argannu jechuudha. 28 jechuudha. Ka'umsa isaa waliin jenne miti boqonnaa 28 irratti bu'uura argannuun dubartoonni sunneen halkaniin awwaala gooftaa deemanii gooftaa Yesuus Kiristoos urgooftuu diduudhaaf yaadaa turan iyyuudha. Wanti isaan cinqisiise waa'ee dhakicha awwaalicha irratti cuqqaalamee sanaati. Dhakaa kana eenyutu nuu kaasaa jedhanii garmalee dhiphachaa turan iyyuudha. Akkuma achi ga'aniin
ergamaan waaqayyoo achi jira. Ifti isaas garmalee isaan sodaachise. Naannoo sana guutumaan guututti ifti guutumaan guututti to'ate. Akka kirkira lafaa wayiitis akka ta'edha kan inni dubbatu. Kuni bara ergamoonni waaqayyoo humna isaan qabanillee nutti agarsiisa beektaa. Humni fi jabinni waaqayyoo irraa isaaniif laatame sadarkaa nuti akka namaatti yaadnu ol guddaa jaba akka ta'e nutti agarsiisa jechuudha. Warreen isaan mormanillee adabuudhaaf humni isaan qaban kanarrattis ifa ba'ee kan mul'atudha. Amma gaa maal godhee ergamaan waaqayyoo kuni akka garmalee isaan cinqisiisu sana konkolaachisee irra taa'e. Isaan eenyutu dhaqicha nu konkolaachisaa jedhaniitu yaaddaa turan. Kuni maal agarsiisaa ergamoonni waaqayyoo waan nu cinqisiisu hunda akkamitti akka nuuf salphisan, akkamitti akka nu gargaaran. Jireenya keenya keessatti akka dhakaa awwaala sanarratti cuqqaalameetti wantoonni nu dhiphisan maal goona ka garamitti deemna ka jennee wanni itti dhiphannu yoo jiraate qulqulluun Mikaa'el dhufee lakki yaaddeen hin sodaatina akkuma jedheen jechuudha tiksootanii. Dubartoota kanas immoo akka isaan hin dhiphanne dhakicharra konkolaachisee taa'eetu jiraata du'aawwan gidduudha maaf barbaaddu jedhee. Maadhaaf barbaadu amma lallabaanii jira agarteetta gooftaan Yesuus Kiristoos jiraata akka ta'e inni du'ee kan achumaan hafu otoo hin ta'in du'a injifatee kan ka'u akka ta'e bu'uura isinitti dubbateen ka'ee jira jedheetoo ka'umsa lallabee jira jechuudha fadhi. Dhugaadha ammaallee jalqabumarraati ergamoota waaqayyoo isuma jedhu oofinnellee ergamoota waaqayyoo jedhe waaqayyoodha garuu ergamoota kana jechuun kan waaqayyoof ergaman jechuudha. Amma waaqayyoof galata kan kennanii samii irratti ergamoota isaati. Lafarratti immoo namadha. Dhugaadha. Tariitii egaa achi hojiin isaanii galata erga ta'eeti kan isaan ergamani maalitti ergamu kan jedhutti yoo dhufe mataamti isaallee hiika maalii laata namaaf waaqa gidduutti kan tajaajilan jechuudha. Nu kan tajaajilan kan keenyas gara waaqaatti kan geessan jechuudha. Kanaaf waan isin amma kaastanillee tajaajila isaan kennan sun misraachuu isaan itti himan sun du'aa ka'uu isaa sanallee achitti kan isaan labsanii dubartoota shittoo baatanii deeman sana yookiin urgooftuu dibuuf deeman sanaafillee misraachuu isaan himan suni isa kanaafi wabii cimaadha jechuudha. Dhugaadha. Egaa ambiraas immoo kaasuu ni dandeenya. Gara isaatti dhufuu keenyaan dura mee immoo walaloo tokkoon daawwattoota keenyaaf dubbisa jechuudha. Egaa ayyaanichi ayyaana Mikaa'elaa waan ta'eef qulqulluu Mikaa'el irratti kan xiyyeeffatedha. Kadhannaa jedha. Muudamaa waaqayyoo kadhaa dhaggeeffadhu Mikaa'ela yoo jennu dhageettu awwaadhu. Waldhabbiin nu diigi tokkummaan nu eegi abdii nutti horii milkii keenya raagi. Akkuma Israa'el durii kan biyya Misrii wal ta'uu dadhabne banaa ta'e karri. Akkuma Israa'el durii karaatti gadi baana gargaarsa barbaanna Fara'oonidha moona. Baanerra yoo jennu karaatti harcaana tokkoomne yoo jennu gargar qoqqoodamna. Isa gannee baane gabrummaa dharraana. Nutoo imaltoota nutoo godaantota feetota bilisummaa teessuma moototaa qondaala ergamootaa Mikaa'el nu dursi garatti boqonnu qabii nu agarsiisi jedhi ni eegganna dhibamaa fayyisi afaan nu mi'eessi qalbii keenya tiksi cabaa keenya suuphi du'aas boollaa kaasi xumuran nu ga'i milkii nu mul'isi galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Walaloo baay'ee bareedaa. Egaa meemmoo waa'ee ka'umsa isaa akkamitti ergamoonni waaqayyo ragaa akka ba'an erga laalle ol ba'uu isaa laalchisee wangeela Luqaas boqonnaa 24 irratti fi akkasumas ammoo hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 1 irratti bu'uura hubannuuni ergamoonni waaqayyo shoora isaan qaban hubachuu ni danda'ama jedhee tayyaada. Yommuu duukaa bu'oonni gooftaan Yesuus Kiristoos ol ba'eetu argan baay'ee raajii ta'eetu yoo laalan maal laalaa jirtu jedhanii ergamoonni waaqayyo bakka waa'ee waaqayyo ati yaadaa jirtu hundatti si waliin jiru jechuudha si gargaaruuf isaan qophiidha. Bakka ati gooftaa Yesuus Kiristoos irratti xiyyeeffachuu barbaaddu hundatti isaan si waliin jiru. Akkuma hiriyaatti akkuma waa'ilaatti jechuudha. Kanaaf imala fayyinsaa keessatti ilma namaatiif waa'iladha jechuu ni danda'ama. Maal laalaa jirtu qofa miti abdii toran maal akka jedhaniin beektaa akkuma akkanatti akka ol ba'u argitan kanatti jechuudha. Akkanumatti ammoo deebi'ee ni dhufaa jedhaniitu abdii toran achumaan akka inni nafne kan inni kana dura isaanitti himaa ture sana ergamoonnis afaanuma tokkoon achumaan nafu iddoo isiniif qopheessuudhaaf nan deemaa akka ijoollee warra hin qabne isin innisu maal jedhee tokko gooftaan dubbate sana gabaabsanii akkuma amma yoo ol ba'u argitan kanatti deebi'eetu ni dhufaa jedhaniitoo abdiitti horanii
kunis shoora ergamoonni waaqayyoo hojii fayyinsaa lallabuu namoota abdii waaqayyoo irratti isaan qaban ilaalchisee jajjabeessu irratti shoora isaan qaban ni agarsiisa jedhee yaada qabxii Praamooti naa ida'imee Diyaaqoon Balay. Deebi'ee ni dhufa jedhanii himuu qobaallee toon taane gaafa ni dhufu ammas isaanumaan marfamee deebi'ee dhufa. Egaa kun amma jalqabarraa ka'eetu amma dhumaatti wanti jiru hirmaannaa isaanis ta'e ga'ee isaan qabanii hagam calaqqisee haga mul'atu kan inni nutti himu jechuudha. Inni kun egaa ergamoonni waaqayyoo jalqaba kaasnee turre dhalachuu isaa himanii du'a ka'uu du'a mo'ee ka'uusaa himanii lallaba akkuma isin jettan kana misraachoo nutti himanii ammas immoo ol ba'eera jedhanii ammas deebi'ee ni dhufa. Deebi'ee gaafa dhufus immoo akkuma kana achitti illee isaan duukaarra akka jiru deebi'ees akka dhufullee kunis ga'een isaanii guddaa akka ta'e irra deebi'eeti kan inni nu hubachiisudha jechuudha barbaade. Egaa yaa gooftaan Yesuus Kiristoos ifaan ifatti dubbateera ilmi namaa irra deebi'eetoo yoo dhufu akkamitti ergamoota isaa waliin akka dhufu Wangeela Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 31 irratti ibsamee jira. Raajii Daani'el boqonnaa 12 lakkoofsa 1 haga 2 irrattis maal jedha ijoollee uummata keetiif kan dhaabbatu hoogganaa hangaftichi Mikaa'el ni ka'a jedha galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kun egaa qulqulluun Mikaa'el ijoollee uummataaf akkamitti akka inni dhaabbatu uummata kan jedhaman eenyu yoo jenne immoo Wangeela Luqaas boqonnaa 2 irratti bu'uura duratti dubbachaa turreen hin sodaatinaa misiraachoo uummata hundaaf ta'uuni misiraachoo hangafan isinitti himaa jedhe uummata warri jedhaman amma konteekstii kanaan galumsa kanaan eenyudha jechuudha warra hojii fayyinsaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyan warra isatti amanan warri isatti bulan hundi amma uummata ta'aniiru. Akka durii ebaluun gamasii ebaluun gamanaa kan jedhu jiru jechuudha. Amma gaa uummata kanaaf kan dhaabbatu Mikaa'el ni ka'a jedheetu bara mankararaas ni ta'a jedha. Waanii bara dhumaa ta'u nutti himaa jira. Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 irratti bu'uura ibsameen akkamiin cinqiin dhiphuun rakkoon gidirfamni akkamiin akka dachii kanarratti jiraatu ibseetu Daani'el maal jedha kitaabicha irratti barreeffamee kan argamu uummanni kee hundi tokkoon tokkoon isaanii ni fayyaa jedha. Kitaabichi maalidha? Kitaaba fayyinaa irratti warri barreeffaman warri gaarummaadhaan qulqullinaan of qopheessanii of miidhagsanii jiran ni fayyuu jedheetu maal jedha dhukkee dachii keessattis warri mugan baay'een isaanii ni dammaquu jedha. Akkamitti qulqulluun Mikaa'el lubbuuwwan hundayyuu sassaabeetoo murtiidhaaf waaqa fuulduratti akka inni dhiyeessu agarsiisaa jechuudha. Kaan jireenya bara baraaf kaan ammoo mankarara bara baraaf ka'uu jechaa jira jechuudha. Kun egaa bu'uuraatis duratti ibsaa turteen gooftaan Yesuus Kiristoos yommuu dhufu isa waliin dhufuu qofa miti lubbuuwwan iyyuu sassaabeetoo ammoo murtiidhaaf waaqayyo fuulduratti kan dhiyeessu ergamoota waaqayyooti jechuudha. Kan biraas dabaluu ni danda'ama ammas dhimma murtii kanaan wal qabsiiseetoo jechuudha. Wanni itti nu dabaltoo jiraati nu ida'e. Egaan amma jalqabumarraa kaaseeti ergamoonni waaqayyoo kakuu moofaa keessattis kakuu haaraa keessattis gahee isaan qabanii guddaa akka ta'e jalqabumarraa kaasnee dubbachaa kan turre. Egaa namni tokko addunyaa kanarratti erga dhufeeti nama erga ta'eeti kaayyoon nama kanaa namadha garuu amala foonii fi amala lubbuurraati erga walitti dhufee nama ta'eeti amala afuuraatiin jiraate soora ergamootaa kan ta'e galataan akka jiraatu dhumarrattis immoo mootummaa waaqayyoo akka dhaalu galma isa dhumaa kan ta'e Yerusaalem ishee samii dhaaluudhaaf gahee ergamoonni namootaaf ba'ani olaanaadha. Egaan kana keessatti tariitii amma seera ba'uu boqonnaa 23 lakkoofsa 20 irratti Museedhaaf waan inni dubbate tokkotu jira. Bakka ani siif qopheesse sana dhaqatee akka si galchuuf ergamaa koo siifin ergaa jedhe. Ergamaa koo siifin erga gaafa ergamaa kanammoo isa dhaggeeffadhu maqaan koo isarra jira. Ergamaa waaqayyoodha. Ergama waaqayyo jennaan waaqayyo duukaa jira jechuudha. Deebi'eemu Mikaa'el Gabri'eel gaafa jennu El maqaalee waaqayyo nuti baranne keessaati tokko maalidha? El jechuudha jechuudha. Mikaa'el iyyuu jechuun eenyu akka waaqaa jechuudha. Dhugaadhuma. Achiin akka si geessuu fi isa dhaggeeffadhu akka isa immoo hin gaddisiisnee jedhe. Of eeggadhu. Of eeggadhu tariitii amma addunyaa kana keessatti namoonni waa'ee ergamootaarra jechoota hin barbaachifne illee ta'e kabaja isaaniif hin malu yookiin kabaja isaanii hin malu isaan dhowwatan kuni kanarraa barachuutu irra ture. Kanaaf maal jedhaa isa hin mufachiisin dhiifama siif hin godhu si adabullee hin danda'a jechuudha. Kakuu haaraa keessa dhufee argina kana. Luba Zakkaariyaas gaafa dhalachuu gooftaa keenya dursee hangafa isaa kan ta'e Yohaannis akka dhalatuuf gaafa misraachoo itti himu
ani dulloomee raati warraa koos dulloomteetti ammaa boodatti akkamittiin godhachuu dandeenya jedheeti kan inni Luqaas boqonnaa tokko naannoo lakkoofsa 19 irra yoo dhaqnee ilaalle ni arganna. Gaafa inni jedhu sagalee koo yookiin jecha koo kana waan hin fudhannee fi amma kun ta'utti didaa taata. Mucaan ni dhalata. Mucaan kunis immoo amma guddatutti waan nama macheessu gara isaatti hin dhufu tajaajila Waaqayyoo ta'a. Ati garuu kana fudhachuu waan diddeefi hagasitti dubbachuu hin dandeessu jedhe. Maal jechuudha kuni ergamoonni Waaqayyoo yoo ajajamuudhaa baanne deemsa keessatti nullee adabuullee ni danda'u. Nus fayyisuus ni danda'u. Akkuma kanallee yoo nuti kabaja isaaniif malu kabaja Waaqayyootiif daandii Waaqayyoo irraati kan deemnu yoo taane nu adabuus ni danda'u jechuudha. Kana akkuma Museedhaan inni simmaaro jedhe sana yooti isa dhaga'uu didde jedhe Zakkaariyaas dhaga'uu gaafa didu amma mucaan sun gaafa dhalatu sanaatti akka hin dubbanne taasise gaafa mucaan dhalatu maqaa moggaasuu irratti kan afaan isaa deebi'ee hiikamee jechuudha.